keenya aadaa bal'aa qabna. Amma immoo kara jimmaa akkamitti akka rukutamu ni agarsiisa jechuudha. Jimmaas godinaalee Oromiyaa keessa aadaa bal'aa kan qabudha. Akkamitti rukutama maal jenne Jimmaa keessa jechuudha. Gattumee ni qaba jennini ooltumee ni qaba jenni. Kan biraa sussutee jennee ilaallee jirra jechuudha. Kan biroo maa inni guraallee jennee hedduudha, rukuttaalee hedduudha kan jiru. Jimmaa keessa mee kan hin beekamne hanga ammaatti kan hin beekamne sussutee maal fakkaata kan jedhu san washii jecha ni agarsiisna jechuudha. Sussuteen akkamitti rukutama? Sussutee maaliif jedhame? Intinaa waliin akkasitti waan rukutamuuf laphee keenyadhaa ni rukutama. Jimmaan egaa kun waan beekamuuf kan hin beekamne san tuqnee darbinaa jechuudha. Kun egaa sirbisaa washii galaana washii gollaa kuula akkasii jedhame sirriitti akkasii rukutamaa jechuudha. Kun egaa aadaa Jimmaa keessa sussute jedhamee kan beekamudha. Rukuttaalee kun sussute jedhama. Tokko lama akkasitti egaa ijoollee akkasitti barsiisna. Rukuttaa san akkamitti akka fidani tokko lama jennee sirriitti akkasitti barsiisna jechuudha. Hayyee amma ana duubaa kan jiranii gareen waan ofii kana fakkaatu ijoolleen amma booru egaa karaa miidiyaatti dhufuu danda'u, karaa baandii keessas galuu ni danda'u ijoollee Oromoo egaa kana fakkaatu. Amma immoo karaa Wallaggaatti immoo Wallaggaan maal akka fakkaatu karaa Wallaggaatti ni deemna jechuudha. Wallaggaanis rukuttaalee hedduu ni qaba akka garee waan ofiitti egaa kumkummee geelloo jennee kan laalle hedduu rukuttaalee hedduu ilaalaa jirra. Egaa achi keessa kumkummeen geelloon egaa maal akka fakkaatu ni argina jechuudha. Mee kumkummee rukutuuf maal barbaachisaa? Miilli keenya maal jedhe? Jilbi keenya xiqqoo ni caba jechuudha. Tokko gateetti tokko taataa Wallaggaanis hedduu qaba. Hedduu agarsiisuu ni dandeenya. Haa ta'u malee egaa isiniif kumkummee maal akka fakkaatu isiniif agarsiisnee jirra. Amma immoo karaa Harargeetti ni deemna. Harargeenis akkasuma aadaa hedduu kan qabudha. Harargee keessa eechisni ni jira. Helleen ni jira. Shaggooyyee kan jedhamu immoo shaggooyyee keessa rukuttaalee hedduudha kan jiru. Shaggooyyee keessa maal jedhe? Shaggooyyee keessa maaltu jira jedhe? Daayiddaayisi ni jira, herruumsa ni jira, jijjiisa ni jira, hedduudha. Rukuttaalee hedduu ni qabnaa jechuudha. Achi keessa daayiddaayisa maal akka fakkaatu xiqqoo ni agarsiisa jechuudha. Daayiddaayisi maal barbaada? Luka barbaada. Tokko lama qas jennee lama
shaggooyyeen dubartii fi dhiira waliin. Harargeen rukuttaalee hedduu qaba. Achi keessa eechis of kan danda'e rukuttaa of danda'e qaba eechis. Eechisa kan rukutu dhiira qofaadhaan heelleen of kan danda'e qaba. Malee heelleen shaggooyyee ta'uu hin danda'u. Eechisni shaggooyyee ta'uu hin danda'u. Namni tokko tokko maal jedhee ibsa? Shaggooyyee jedhee ibseeti. Achi keessa eechisaa fi heelleen qaba jedhe. Kun dogoggora. Shaggooyyeen of kan danda'e rukuttaa of kan danda'e sirba jaalalaati. Dubartii fi dhiirri walumaan kan ittiin hojjetu maali nama shaggooyyee achi keessa hirrumsa daiddeessaa fi jijjiirsa rukuttaalee hedduu keessa eechis rukuttaalee hedduu ni qaba. Rukuttaalee of kan danda'e eenyudha kan rukutu? Dhiira qofaan kan rukutamudha eechisni jechuudha. Heelleenis eentu rukuta? Namoonni guguddoo haadholiin keenya kan rukutanidha. Heelleen sirba cidhaaf maaluuf kan baasanii kan rukutanii maal jedhama? Heelleen. Shaggooyyeen of kan danda'e rukuttaa of kan danda'e kan qabudha. Shaggooyyeen jechuudha. Shaggooyyee keessa maaltu jira? Jijjisni ni jira, daddasni ni jira, hirrumsi ni jira. Achi keessa akkasitti baasnee ijoolleef agarsiisuu qabna malee